Akkam jirtuu maatiin Abdii Akaadaamii yeroo darbe waliin siikwensii ilaallee turre har'ammoo arithmetic sequence ka jedhu ilaalla jechuudha. Arithmetic sequence just first we have discussed sequence. Sequence is a list of things in the given rule jennee jirra. Achi keessaa immoo types of sequence based on its pattern we can classify sequence into two. One is arithmetic, then the other is geometric progression. Today's topic, it deals with arithmetic sequence. Akkam jirtu maatiin Abdii Akaadaamii an herreega kutaa 12ffaati. Yeroo darbe waa'ee sequencii waliin ilaalletu turre. Sequencii yoo jennu, it is a list of objects in the given rule jennee jirra. Sequencii kana immoo karaa garaagaraatiin qooduu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf karaa based on its numbers we can classify into two jennee jirra. Finite or infinite. Finite kan nuti jennuun sequence with last term jechuudha. Sequence that has last term is said to be finite dha. Sequence that does not have last term is said to be infinite jenneerra jechaadha. Based on its patterns we can classify sequence into two, arithmetic or geometric sequence dha. Kanaaf har'a kan nuti ilaallu arithmetic sequence ta'a jechuudha. Ishi arithmetic sequence mee activity kitaaba keessan irra jiru activity 1.3 kana waliin ilaallu. Amma find the difference between consecutive terms jedha. Find the difference between consecutive terms. Consecutive terms for each of the following sequence. Consecutive jechuun ka walitti aananii jechuudha. Fakkeenyaaf kunii fi kuni consecutive dha. 7 fi 11 consecutive dha. 11f walitti aananii jiru jechaadha. Ka walitti aanan sana difference isaa barbaadaa jedha. Fakkeenyaaf kanarraa kana yoo hir'ifne 4 dha. Kanarraa kana yoo hir'ifne 4 dha. Kanarraa kana yoo hir'ifne 4 dha. Kanaafuu difference 4 jechuudha yookaan garaagarummaan isaanii 4 jechaadha. Kanaaf first termiin 3, second termiin 7, third termiin 11, fourth termiin 15 dha. Akkasumatti garaagarummaan termoota walitti aananii jiranii wal fakkaataadha jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? 7 minus 3 is equal to 4 dha. 11 minus 7 is equal to 4 dha. 15 minus 11 is equal to 4 dha. So garaagarummaan isaanii wal fakkaataa jechuudha. Garaagarummaan kana lamaan gidduu jiru 4 dha. Garaagarummaan kana lamaan gidduu jiru 4 dha. Garaagarummaan isaan akkanaa kuni maal jedhamuu ka jedhu barachuuf deemnaa jechuudha. Yoo garaagarummaan isaanii wal fakkaate maal jennee sequencii sun maal jedhamaa ka jedhu isa kanatti hifna jechuudha. Isa kana immoo yoo ilaaltanii kanarraa kan hir'isna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Negatiiva 1 hir'isuu 3 meeqa ta'e? Negatiiva 4 ta'e. Amma immoo negatiiva 5 consecutive kan ta'an negatiiva 5 hir'isuu 1 meeqa ta'e? Is equal to negatiiva 5 ida'uu 1 ta'a meeqa ta'e? Negatiiva 4 ta'e jechaadha. Kan itti aanus yoo ilaaltanii negatiiva 9 hir'isuu negatiiva 4 meeqa ta'a jechuudha? Negatiiva 9 hir'isuu ida'uu 4 jechuudha. Ida'uu 4 meeqa ta'e? Negatiiva ida'uu 5 sorry hir'isuu 5 asitti 5 ta'e meeqa ta'e? Negatiiva 4 ta'e jechuudha. Isa kana kun positiiva 4 arra ka jiru consecutive termiin 4 dha. Inni kun immoo negatiiva 4 dha. Kana otoo ilaaltanii 7/3 hir'isuu 2. 7/3 hir'isuu 2 kana jechuun LCM isaa 3 dha. 3 hiruu 3 1 baay'isuu 7 hir'isuu as jala tokkotu jira. 3 hiruu 1 3 6 ta'a. Kanaafuu meeqa ta'a jechuudha? 1/3 ta'a jechuudha. Eshi
Kan itti aanus immoo 8 irra 3 hir'isuu 7 irra 3. Kana yoo hir'ifne meeqa ta'a? 1 irra 3 ta'a jechaadha. Asii 3 hir'isuu 8 irra 3. Walqixata meeqa ta'a? 9 hir'isuu 8 irra 3 meeqa ta'a jechaadha? 1 irra 3 jechaadha. Kanaafuu garaagarummaan kanaaf kana gidduu jiru, kanaaf kana gidduu jiru, kanaaf kana gidduu jiru wal fakkaataa jechuudha. Kanaaf kana gidduu jiru, kanaaf kana gidduu jiru, kanaaf kana gidduu jiru wal fakkaataadha jechaadha. Kanaaf yoo garaagarummaan isaanii wal fakkaate maal jedhaa ka jedhu ni baranna jechuudha. So amma mee definition isaa ilaallu. Definition kanaa ilaallu. Definition arithmetic sequence or arithmetic progression karaa biraatiin arithmetic progression jechuu ni dandeenya. Is a sequence in which each term except the first term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. The fixed number is called common difference and denoted by digit. Kana jechuun maal jechuudha? Arithmetic sequence kan nuti jennuuni termoonni walitti aananii jiran. Termoota walitti aananii jiran yoo walirraa hin dhibne hundi isaanii wal fakkaataa yoo ta'e lakkoofsa yoo arganne jechuudha. Garaagarummaan isaanii yoo wal fakkaate sequencein sun maal jennaanii? Arithmetic sequence jennaanii jechuudha. So kana yoo jennu the difference between consecutive terms are constant jechuudha. The difference between consecutive terms are fixed. Ishii kana dhaabbataadha jechaadha. Garaagarummaan termoota walitti aananii wal fakkaataa yoo ta'e yookaan dhaabbataa yoo ta'e sequence sanaan maal jennaanii? Arithmetic sequence dha jennaan. This fixed value inni dhaabbata lakkoofsichi dhaabbataan kun akkuma activity gara olii irratti argine negatiiva ta'uu danda'a, positiiva ta'uu danda'a, zero illee ta'uu danda'a, lakkoofsa barbaade ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsi sun dhaabbataa yoo ta'e arithmeticidha jennaanii jechuudha. Ilaala. The sequence A1, A2, A3, AN plus 1 is arithmetic sequence if and only if the difference between consecutive terms is the same yoo ta'edha jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? A2 minus A1 is the same as A3 minus A2 the same as AN plus 1 minus AN is equal to D and this D is an element of real number ta'uu qaba jechaadha. Lakkoofsi isin argattan sun miseensa lakkoofsa waliigalaa yookaan real number ta'uu danda'uu qaba jechaadha. So innaa akkas ta'e maal jennaanii? Arithmetic sequence dha jennaa jechuudha. So hiikasaa karaa kanaatiin hubachuu danda'uu qabdu jechuudha. Exercise 1.13. Mee exercise kana waliin for the following arithmetic sequence what are the first term, third term and the common difference? Find sixth term jedhe. Amma isa kana otoo ilaaltanii 3 jedhee 5 jedhe, 5 jedhee 7 jedhe, 7 jedhee 9 jedhe, 9 jedhee 11 jedhe. Kanaaf kana gidduu lamatu jira. Kanaaf kana gidduu lamatu jira. Kanaaf kana gidduu lamatu jira. Kanaaf arithmetic sequence dha jechuudha. Arithmetic sequence taanaan immoo termii ittaanu argachuudhaa fi termii jalqabaa irratti D ilaala jechaadha. Fakkeenyaaf kuni termii tokkoffaadha nuu kennameetii jira. Isheen kun termii tokkoffaadha. Differensiin kanaaf kana gidduu jiru 2. Kana irratti 2 yoo ta'e 5 argadha. 5 irratti 2 7 argadha. 7 irratti 2 9 argadha. 9 irratti 2 11 argadha. 11 irratti 2 13 argannaa jechuudha. So maal nu gaafate? First term jechuun A1 dha. Kunooti ishii kanadha. A1 keenya 3 dha jechuudha. Third term jedhe A3. Third term keenya A3 dha. This is first term. Kanaan first term jennaani. Kanaan second term jennaani. Kanaan third term jennaani. Kanaan fourth term jennaani. Kanaan fifth term jennaani. Ishii ittaantuun immoo kanatti 2 idaana 13 arganna. 13. Ishii kanaan 6 termii. Termii ja'affaadha jechaadha. Ja'affaarra kan jiru jechuudha. Kunooti 13 ta'a jechuudha. So 6 termii.
D common difference keessan common maaliif jennee kanaa fi kanarraa lama arganna. Kanaaf kana lamadha. Kanarraa kana lamadha. Kanarraa kana. Kanaafuu lakkoofsichi wal fakkaataa waan ta'eef common difference keenya meeqa jechuudha? Lama ta'a jechuudha kan isa kana. Common difference keenya D'dhaan bakka buufanne jennee jirra. D immoo akkamittiin arganna? D is equal to AN plus 1 minus AN jenneerra jechaadha. Yoo when N is an element of natural number yoo ta'e jechaadha. Fakkeenyaaf tokkorraa yoo kaatan tokko da'uu tokko A2dha. Minus ishiin kun N keenya tokko waan ta'eef A2 minus A1 akkasiin inni kun lakkoofsa yoo ta'e wal fakkaataa kan hunda isaatii wal fakkaataa yoo ta'e kanaan maal jennaa? Common difference dha. Fixed value dha jennaan jechuudha. Kun lakkoofsa yoo ta'e lakkoofsa negatiiva ta'uu danda'a. Kun negatiiva ta'uu danda'a. Positiiva ta'uu danda'a. Zero illee ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf akkasiin barbaaduu dandeessu. Baa kanarra kan jiru immoo yoo ilaallu first term this is first term A1 dha jechuudha. First term kanaan second term kanaan third term kanaan fourth term kanaan fifth term dha jechuudha. Amma first termiin keenya 9, second termiin keenya 6, third termiin keenya 3, fourth termiin kan keenya 0 ta'a, fifth termiin kan keenya immoo negatiiva 3 ta'a. Kana garaagarummaan isaa maali yoo jettanii D is equal to kanarraa kana yoo hir'ise 6 hir'isuu 9 meeqa ta'e? Negatiiva 3 ta'a. Asitti kanarraa kana yoo hir'ises negatiiva 3. Kanarraa kana yoo hir'ise negatiiva 3. Kanarraa kana yoo hir'ise negatiiva 3. Kanaaf D'in kan keenya meeqa ta'a? Negatiiva 3 ta'a jechaadha. Sixth termii yoo barbaanna ta'e isuma kanarratti meeqa daana? Negatiiva 3 kanarratti daana jechaadha. Negatiiva 3 yoon kanarratti ta'e negatiiva 6 argadha jechaadha. Inni kuni sixth termiidha jechuudha. Isa ja'affaarra jedhu jennaan. Kanaaf inni ja'affaarra jedhu negatiiva 6 jennee akkasiin deema jechuudha. Common difference keenya negatiiva 3. Kanaaf common difference qabaannaan termii jalqabaa irratti D keenya yoo idaane termii itti aanu arganna jechuudha. Kanaaf warreen tartiiban akkanatti hojjetamu kuni arithmetic sequence dha jenna jechuudha. Mee gaaffii lammaffaa kanaa ilaallu kitaaba keessan irra. Find the terms from second to fifth of arithmetic sequence when first term is 1 and common differences. Amma first termiin keenya nu kennameeti jira. First termiin kan keenya 1 dha jedhee jira. D'in kan keenya nu kennameeti jira. Meeqa? 5 nu kennamee jira jechaadha. Gaaffii haa ilaalla. Amma maal barbaadaa nuun jedhee second to fifth jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? A1 kan keenya iddoo kana jira. A2 kan keenyas jira. A3 jira. A4 jira. Asitti A5 ishii kana barbaadaa jedhe. Amma kuni A1 kan keenya meeqa jedha? 1 jedha. D'in kan keenya immoo next argachuuf kanarratti daana jennee jirra. 5 asirratti daana 6 ta'a jechuudha. Kanarratti 5 daana meeqa arganna? 11 arganna jechaadha. Sardi termii 11 irratti 5 daana 16 arganna. 16 irratti 5 daana 21 arganna. 21 irratti 5 daana 26 arganna. Kunooti jechaadha. Kanaaf first termii yoo nuu kenname, D'in keenya yoo nuu kenname harmoota sana argachuu ni dandeenya jechaadha. Second term jechuun isa kanarratti 5 daana. Third term jechuun second term irratti 5 daana. Isa itti aanu akkasiin tokkoffaa yoo arganne isaan kaan argachuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf akkasiin hojjechuun hin danda'ama. Baarra ka jiru immoo baarra ka jiru. The first term is 2, common difference is negative 2. Negative 1 over 2. Kana jechuun maaltu nuu kenname? First termiin nuu kennamee jira. 2dha. D keenya nuu kennameeti jira. Negative 1 over 2tu nuu kenname jechaadha. Maal barbaadaa jedhee? A1, A2, A3, A4, A5 ishii kana barbaanna jechuudha. A1 jechuun nuu kennamtee jirti 2. Kanarratti idaana jechaadha. A2 keenya immoo meeqa daana jechuudha? 2 hir'isuu 1 irra lammaffaati jechaadha. 4 3 irra 2 arganna jechaadha asirratti. 3 irra 2 arganna. Amma immoo kanarraa 1 irra 2 hir'ifna jechuudha. 3 irra 2 hir'isuu 1 irra 2ti.
meeqa ta'a? 2 irra 2 kanaafuu 1 ta'a jechuudha. 1 ta'a. Isa kanarraa ammas 1 irra 2 hir'ifna 1 irra 2 ta'a jechuudha. Amma kanarraa immoo 1 irra 2 hir'ifna 0 ta'a jechuudha. Asirraa kanaaf 1 2 3 4 5 kuni first termiidha, second termiidha, third termiidha, fourth termiidha, fifth termiidha. Argannee jirra jechaadha shanan. So warreen akkanatti amma termii kanarraa isa kan argachuuf kanarraan 1 irra 2 hir'ifna. Isa kan immoo argachuuf kanarraa 1 irra 2 hir'ifna. Akkasumattiin kan deemnu ta'a jechuudha. So isa kana karaa kanaan ni barbaaddu. Innis or general term of amma first termii yoo nuu kenname common difference sana yoo qabaanne next termii argachuu ni dandeenya. Amma immoo termoota yoo beekne fakkeenyaaf 1 2 3 tokkoffaan nuu kennamnaan lammaffaa barbaaduu dandeenya, sadaffaa barbaaduu dandeenya, arbitrary kana barbaaduu ni dandeenya ka jedhu formulaa kanaan generalize gochuun ni danda'ama jechaadha. If an is an arithmetic sequence with first term d and common difference d, then nth term of a sequence is given by an is equal to a1 plus n minus 1 times d. Kana jechaan maal jechaadha? Termii tokkoffaa yoo beekne fakkeenyaaf a1 kun yoo nuu kennamte A1 kana yoo beekne A1 keenya kun nuu kennamnaan A1 yoo nuu kenname D nuu kennamnaan isaan kaan barbaaduun ni danda'ama jechaadha. Amma sequensiin kun A2, A3, A4, A5 akkasumaan itti fufee A6 akkasumaan itti fufee when we express this in terms of A1 and D, arbitrary termii sana argachuudhaaf termii tokkoo fi common difference sana qofaan ibsuu ni dandeenya ka jedhu isadha kan ilaallu jechuudha. Amma kun yoo nuu kenname D keenya ni beekna jechaadha. Maaliif asirraa kanarraa kana yoo hir'isne maal arganna? A2 minus A1 maal ta'a? D ta'a jechaadha. D ta'a kun. Ishii kana A2 jechuun kan keenya A2 is equal to maal arganne? A1 plus D ta'e jechaadha. A1 plus D ta'e jechaadha. Amma immoo A3 minus A2 jechuun keenya ilaala ishee kan asitti 2dha. Asitti tokko iddoo kana ka jirtu jechaadha. Amma A3 otoo ilaalle A3 is minus A2 maal ta'a? D ta'a jechuudha. Wal fakkaata waan ta'eef. Kanaafuu maal goone asirratti A3 wal qixa ta'a A2 plus D ta'e jechaadha. A2 immoo kana qabna jechaadha. Kunuun ishii kana qabna A2. Bakka A2 kana iddoo kana finnee kana buufanna jechaadha. Meeqa arganna? A2 jechuun A1 plus D plus D ta'e jechaadha. Kanaafuu meeqa arganne? A1 plus 2D arganne jechaadha. Ilaala kun 3dha. Kun tokkoon hir'ate 3 irraa tokkoon dhifne 2 arganne jechaadha. Mee A4 ilaallu. A4 jechaan A4 minus A3 maal ta'a? D nuu ta'a jechaadha. Maaliif isa kanaaf isa kana walirraa dhifne D arganna jechaadha. D keenya immoo the same. So A4 wal qixa ta'a A3 plus D jennaani jechaadha. Amma A3 kana immoo amna kunoota asii qabna jechaadha. A3 kan keenya ishii kana bakka buufachuu ni dandeenya. Bakka A3 kana buufadha. So A1 plus 2D plus D taati jechuudha. Maal ta'a? A1 plus 3D yoo jenne in arganna jechaadha. 4 3. Akkasumatti yoo deemne AN keenya yoo ilaalle akkam arganna jechaadha. A1 plus N minus 1 times D. Kanaaf ishii kana akkanatti fayyadamuun ni danda'ama jechaadha. Asirraa formulaa kanarraa 4 iddoo kanatti 3 4 hir'isuu tokkooti jechuudha. Isaan kaan wal fakkaataadha. A1 asitti A1 asittis A1 garaagarummaa akka qabu
koofishentii D qofa jechaadha. Ishiin immoo kanarraa tokkoon hir'atti jechaadha. Kun 4 yoo ta'e kuni 3 ta'a. Kun 9 yoo ta'e kun 8 ta'a. Kun 20 yoo ta'e kun 19 ta'a jechuudha. Kanaaf n-1 jenna jechuudha. Ishee kana foormulaa kana yoo siikweensiin sun aritmeetikii ta'e any termii argachuu ni dandeenya jechuudha. an is equal to a1 plus n-1 times d dhaan argachuun ni danda'ama jechuudha. Arbitrary termii, any termii, termoota siikweensi aritmeetikii taanaani termii barbaanne sana argachuu ni dandeenya jechaadha. Irratti da'aa tokko yoo nuu kenne lammaffaa argachuu, sadaffaa argachuu, arfaffaa argachuu irra fakkeenyaaf A1 2 ta'ee D'n 5 nuu ta'ee find atoo akkana nuun jedhee find A10 kana jechuun teensi termii barbaada atoo jedhee A10 is equal to A1 plus 10 minus 1 9D jenna jechaadha. So A1 keenya 2dha plus 9 times 5 dha jechuudha. Kana jechuun maalinni 2 plus 45 ta'a jechaadha. Kanaaf meeqa jennaani 47 jenna. Kanaafuu inni kurnaffaarra kan jiru 47 dha jechaadha. Ida'aa deemuurra foormulaan kun yeroo keenya nuu qusata jechuudha. Kanaaf waan kana sirriitti beekuun dirqama ta'a jechuudha. Arithmetic sequence hojjechuudhaaf. Determine whether or not the sequence with the following general terms are arithmetic jedhe. Amma isaan general termiin nuu kennan maaliifi bakka inni kana natural number'idha. Kun foormulaan nuu kenname waan ta'eef general termii keenyadha jechaadha. Bakka buufannee amma karaa kana arithmeetikii ta'uu danda'a moo hin danda'u check godha. Arithmeetic ta'uudhaaf maalinni the difference between consecutive terms fixed ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Garaagarummaan termoota walitti aananii jiranii dhaabbataa ta'uu danda'u qaba jechuudha. Dhaabbataa sanaan maal jennaan? Common difference jennaa jechuudha. Mee karaa kana meetadii lamaan asirratti agarsiisa. Now method 1. Amma maal goonaa asirratti AN'n keenya kana nuu kennameera. Ishii kana bakka tokko buufna jechaadha. When n is 1. A1'n keenya maal ta'a? A1'n kan keenya ishii R akka jirtu kana hojjenna jechaadha. A1 irra ka jirtu kuni 3 times 1 minus 2 ta'a. Kun immoo 3 minus 2 1 ta'a jechaadha. A2 kan keenya 3 times 2 minus 2 ta'a. Iddoo inni kana lakkoofsa lakkaawwiiti jechaadha kan nuti buusuu danda'u qabnu. Maaliifi termiin kan keenya first term, second term jenna waan ta'eef natural number irraa kaana jechaadha. Kanaafi kun immoo meeqa argannaa? 6 minus 2dha. Meeqa arganne? 4 arganne jechaadha. A3 otoo barbaanne A3 jechuun 3 times 3 minus 2 ta'a jechaadha. Kanaaf 9 minus 2 ta'a. Meeqa ta'a jechuudha? 7 ta'a jechaadha. Amma akkanumattiin yoo itti fufe mee tokko daballee ilaalla. A4 fourth term jechuun 3 times 4 minus 2 ta'a. Kun immoo 12 hir'isuu 2 ta'a. Kun immoo meeqa ta'a jechuudha? 10 ta'a jechaadha. Kanaaf siikweensiin sun kana yoo bakka buufannu maalinni first termii meeqa arganne? 1 arganne. Second termii meeqa arganne? 4 arganne. Third termii meeqa arganne? 7 arganne. Fourth termii meeqa arganne? 10 arganne. Wanti kun natural number'idha waan ta'eef ittuma fufa jechuudha akkanatti. Kuni karaa kanaan barbaanna jechuudha. Garaagarummaan kanaaf kana 3, kanaaf kana 3, kanaaf kana 3. Kanaafuu kun maalinni jechuudha? Arithmeetikidha jennaan jechuudha. So asitti yoon isin barreeffanne first termiin 1dha. Second termiin 4dha. Third termiin 7dha. Fourth termiin 10dha. Akkasumatti itti fufa jechuudha. Garaagarummaan kana 3 waan ta'aniif maal jennaani? D is equal to meeqa jennaani? 3 jenna jechuudha. 3. Kanaaf arithmetic sequence. Therefore AN is arithmetic sequence jenna jechuudha. Method 2dhaan immoo method 2dhaan isinitti agarsiisa. Method 2. Ishum kana method
method 2. Ishii kanarratti AN kan keenya meeqa nuu kenname 3n minus 2 dha. What is the next term? Next term jechuun kan keenya AN plus 1 dha. AN plus 1 jechuun in place of n substitute n plus 1 jennaani 3 into n plus 1 minus 2 dha jechuudha. Kun maal ta'e 3n plus 3 minus 2 ta'e jechaadha. Kun immoo meeqa ta'e 3n plus 1 ta'a jechaadha. Amma differensiin common differensii jechuun kanarraa kana yoo hir'ifne jechaadha. AN plus 1 minus AN kan keenya lakkoofsa ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun AN plus 1 jechuun 3n plus 1 ishee kanadha minus AN jechuun immoo kunooti jechaadha. 3n minus 2 dha jechaadha. Ishee kana yoo ilaaltan maal ta'a? 3n plus 1 minus 3n plus 2 ta'e jechaadha. Isheen kunii fi kun 0 taati. Kana maal tafe 1 fi 2 3 ta'e jechaadha. This is an element of real number dha jechaadha. Kanaaf diin kan keenya 3 dha. Diin kan keenya 3 jechuun kun asitti argannee jirra. Kanaaf waan nu kenname kun arithmetic sequence dha jechuudha. Mee B immoo waliin ilaalla. B sequence sana A1 yoo ta'e maal akka ta'u ilaaltu. A1 method 1dhaan jechuudha. Method mala tokkoffaadhaan ilaalla. Method 1dhaan. Mee method liistii sana jecha tokko yoo ta'e 3 baay'isuu tokko square 3 tokko ta'a jechaadha. Tokko ta'a. Ish lama yoo ta'e A2 3 times 2 square 4 12 ta'e 12 minus 2 10 ta'a jechaadha. Third term 3 square 9 27 isu 2 25 ta'a jechuudha. 25 4 16 48 irraa 2 46 ta'e jechaadha. 46 akkasumatti itti fufu. Kanaaf kanarraa kana yoo hir'isne 9 ta'a. Kanarraa kana yoo hir'isne 9 hin ta'u jechaadha. Wal qixaa miti. Kanarraa kana yoo hir'ifne 15 ta'a jechaadha. 9 is not the same with 15. Therefore, the given sequence is not arithmetic. Not arithmetic. Therefore, AN is equal to 3n square minus 2 is not arithmetic. Not arithmetic sequence progression. Not arithmetic sequence. Not. This list is not in arithmetic sequence jenna jechuudha. Maaliif inni garaagarummaan kana 9 kun 15 kanaafuu wal qixa miti waan ta'eef D is not fixed. Mala lammaffaadhaan yoo ilaaltanii isuma kana mala kana bakka buufattanii mala kanaanis check godhachuu ni dandeessu jechaadha. So karaa lachuuyyuu wanti kun arithmeetikii hin ta'u jechuudha. Mee gaaffii kitaaba keessan irra jiru exampleota kana tokkoon ni ilaalla jechuudha. Find the general term of the sequence. Maal barbaadaa jedha? General termidha. AN barbaadna jechaadha. First term is 5 and the common difference is 4. Kana jechuun salphumatti maal gootanii asii general termii formulaa isaati jechaadha kan nuti barbaaddannu. Asirratti maaltu nuu kenname? A1 nuu kennameeti jira. Meeqa? 5tu nuu kenname. D nuu kennameeti jira. Meeqa? 4 jechuudha. Kanaafuu maal nu gaafate? AN nu gaafate jechaadha. General termii nu gaafate jechaadha. So general termii kan keenya immoo arithmetic sequence jedhee jira waan ta'eef AN is equal to A1 plus N minus 1 times D jennaan jechaadha. A1 kan keenya meeqa? 5 ta'a. Ida'u N hin beeknu N generaalidha jechaadha. Minus 1 ishee kanaan D keenya immoo 4 nu kennamee jira jechaadha. Kanaaf 5 plus ishee kanatti baay'ifna 4n minus 4 ta'a. Kanaafuu ishiin kuniif kun lakkoofsa waan ta'eef meeqa arganna? 4n plus 1 arganna jechaadha. Amma check godhachuu ni dandeessu. Iddoo kanaa otoo n buufne A1 meeqa ta'a? 4 times 1 plus 1 ta'a. 4 times 1 is
4 plus 1 5 kanaafu A1 5 dha jechaadha kunooti kenname. D keessan immoo yoo barbaaddanii asirraa A1 kan keenya meeqa jechaadha 5 jechaadha. A2 no A2 jechuun immoo tu barbaaddanii A2 maaliif AN kan keenya sitti AN 4n plus 1 A2 jennaani A2 is equal to 4 times 2 8 8 plus 1 9 ta'a jechaadha 9 ta'a. A2 9 this is A1 so 5 comma 9 comma A3 yoo barbaaddanii A3 is 4 times 3 12 12 plus 1 13 ta'a jechaadha. So common difference kun akkanumatti common difference kana afurii akkanas afur jechaadha sirriidha. Kanaafuu kan general termiinsa kanan bakka nuu bu'aa jechaadha. General termiin AN is equal to 4n plus 1 arganna jechuudha. Asitti sadaffaan kun immoo maal jedhaa? What is the 31st term of the sequence? Akkatti yoo itti fufee inni 31ffaarra jiru maalinni jedha. Kuni termiidha jecha 31 barreessinee ganaa yeroo nutti fudhata waan ta'eef formulaan keenya immoo yeroo nuu qusata formulaa keenya fudhannee formulaa keenya asii maal jennaani AN is equal to A1 plus N minus 1 times D jennaa jechaadha. Amma ishiin kun 31 iddoo kana buufna jechaadha. A31 is equal to A1 plus 31 minus 1 31 minus 1 times D jenna jechaadha. Kanaafuu A31 is equal to A1 plus 30D jennaan jechaadha. Isaan kan immoo A1 qabna asirraa. A1 is 1. D'n kan keenya immoo kanarraa kana 3, kanarraa kana 3, kanarraa kana 3. Kanaafuu D'n kan keenya D is equal to 3 jennaan jechaadha. Maaliif 4 irraa tokko 3, 7 irraa 4, 3, 10 irraa 7, 3. Common difference keenya jechuudha. Kanaaf A31 is equal to A1 kan keenya tokko jennee jirra. Ida'uu 30 baay'isuu 3 jennaa jechaadha. Ishii kanaan meeqa jennaani? Tokko ida'uu 90 jenna jechaadha. Kun immoo meeqa ta'a jechuudha? 91 arganna. So 31st term is 91 jennaan jechuudha. Asii yoo deemtan akkasumatti yoo deemtanii 91 argattu jechuudha. Kanaaf liisti gochuun nu barbaachisu formulaa keenya keessa yoo buufanne deebii arganna jechuudha. Inni itti aanu when third term is 10 and sixth term is 1 find the general term and A8 jedha. Kanaafuu maaltu nuu kenname amma waan akkanaa arbitrariin yoo nuu kenname akkatti hojjettanii isinitti agarsiisa waliin ilaalla. Amma kanaa first termiin nuu kenname. Kana yoo jennu A kamtu nuu kenname? A3 meeqatu nuu kenname? N'itu nuu kenname. End jetti isheen kun ilaala end A6 is equal to tokkotu nuu kenname jechaadha. Maal barbaadaa jedhee maal barbaannaa? General termii barbaanna jechuudha. Kan nuti barbaannu general termiin AN kan keenya maal ta'a? Ishee kana ni barbaanna. Kan biraa immoo termii 8ffaarra ni jiru maal ta'a? Termii 8ffaa A8 age termii ni hojjenna jechuudha. Ishee akkanaa kan inni hojjettan maal gootu? D keessan argachuu ni dandeessu jechaadha. D is equal to jennaani ishii kana A6 minus A3 divided by ishuu kana 6 minus 3 jettu jechaadha. Subscriptii kana walirraa dhiistu jechaadha. Kanaafuu A6 meeqa? Tokkodha. Hir'isuu A3 meeqa? 10dha. Irra 3 jenna jechaadha. Kanaafuu meeqa arganne? -9 irra 3. Kun meeqa nuu ta'e? -3 arganne jechaadha. B keenya arganne irra taanaan A3 jechuun maal jechuudha? A3 formulaa keessan inni beektu A3 jechuun A1 plus 2D jechaadha. Ishii kanarraa tokko hir'isna 2D jechuudha. Kanaafuu A3 kana qabna meeqa? 10tu nuu kenname. 10dha. Walqixa ta'a. A1 hin qabnu. A1dha. Ishii barbaaduuf jenna. Ida'uu ishii kana immoo qabna. 2 times
-3 ishii kana qabna jechaadha. So asitti 10 wal qixa ta'a. A1 -6 ta'a jechaadha. Kan akkana yoo dabarsitan maal ta'a? A1 is equal to 16 argannee jirra jechaadha. A1 kun. A1 argannaan B qabaannaan general termii argachuu dandeenya jechaadha. General termiin keenya AN is equal to A1 plus N-1 times D ta'a jechaadha. Kanaafuu AN kan keenya wal qixa ta'a. A1 16 jennee jirra. Ida'u N-1 times D kan keenya -3 jennee jirra jechaadha. So kun meeqa arganna? 16 ida'u -3 inni ida'u 3 jenna jechaadha. Ishii kana walitti daanu maal ta'a? -3n plus 19 ta'e jechaadha. Plus 19. Therefore kanaafuu ishii kan AN is equal to general termiin kan keenya maal ta'a? Is equal to -3n plus 19 arganna jechaadha. Amma A8 argachuudhaaf iddoo kana 8 buufna jechaadha. A8 is equal to -3 times 8 plus 19 ta'a jechaadha. Kanaafuu kun meeqa? -24 ida'u 19 jechaadha. Kanaafuu meeqa ta'a jechuudha? -5 jennaan jechuudha. So termii 8ffaarra ka jiru -5dha jennee hojjechuu ni dandeenya. Qormaata kan akkanaa yoo jiraate karaa kanaan akka hojjettan abdiin qaba. Amma kan itti aanu arithmetic mean ka jennu. Arithmetic mean jechuun arithmetic sequence ta'ee termiin jalqabaaf termii dhumaa yoo beekne ka jidduu sana arithmetic mean jenna jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf asitti otoo termiin tokko A otoo jennee asitti immoo X otoo jennee asitti immoo B otoo jennee inni kuniif inni kun if this is in arithmetic sequence then X is said to be arithmetic mean jenna jechaadha. Kuni aan kun nuu kenname baan kun yoo nuu kenname isaan gidduu jiran sun maal jennaani? Arithmetic mean jennaani jechuudha. Ishii kanaan jidduu kan jiru jechuudha. If this is in arithmetic sequence then terms that lies between first and the last is said to be arithmetic mean jennaani jechuudha. Kan ammoo argachuu ni dandeenya X kana. Mee fakkeenyaaf examplein isinii kenna. Example waliin hojjenname. Maal jedhaa? If let 2, x, 6 akkasi is in arithmetic sequence find x jechuu danda'a. Arithmetic sequence yoo ta'ani ishii kanaa miinii jenna jechaadha. Gidduu jirti waan ta'eef. Kana jechuun akkamittiin argattu? Common difference isaanii constant ta'a jechaadha. Kanaafuu x minus 2 is the same as 6 minus x ta'a. Maaliif? Kanaaf kana yoo walirraa hir'ifne kanaaf kana faana wal qixa ta'uu qaban jechuudha. Kanaaf collect like term x plus x is equal to 8 plus 2 ta'a jechaadha. So maal arganna? 2x is equal to 8 arganna jechaadha. X meeqa arganne? 4 arganna jechaadha. So kana karaa kanaan ilaaluun ni danda'ama. Kanaaf 4 kun maalinni miiniidhama jechuudha. Maaliif? Gidduu jirti waan ta'eef. Isa kanaan first term, second term, third termidha. Garuu second term is the same as first mean faana wal qixadha jechuudha. Second term. Example 2. Mee example 2 isinii kenna. Example 2. Example 2 insert 4 means between meeqa jennu? 1 and between 1 and
insert 4 means between 1 and 11. 1 and 11. And find first mean, second mean, and third mean. Amma kana akkasii yoo isinii kenne maal gootanii solution jennaani. Solution amma ishiin jalqabaa nuu kennameera. A1 ishii kanaani first mean jennaan. Kanaan second mean jennaan. Kanaan third mean jennaan. Kanaan fourth mean jennaan. Ishiin dhumaa 11 nuu kenname jechuudha. Amma kana barbaaduudhaafi ishii kanaan first term jennaan A1. Ishii kanaan second term jennaan. Ishii kanaan third term jennaan. Ishii kanaan fourth term jennaan. Ishii kanaan fifth term jennaan. Ishii kanaan immoo sixth term jennaan. Isa dhumaarraa kaana yeroo hundaayyuu. Maal gootu? A6 jechuun innis termiidha. A1 plus 5D dha jechuudha. 5D dha. Maaliifi A6 jechuun 6 minus 1 5 dha. A6 beekna. Meeqa? 11 dha. Walqixata. A1 beekna. 1 dha. Plus 5D dha jechuudha. Kana garanatti yoo dabarsine meeqa ta'a? 10 is equal to 5D dha jechaadha. Over 5 over 5. Kanaafuu kun hin baddii jechaadha. D keenya meeqa arganna jechaadha? 2 arganna jechuudha. D 2 taanaani first meaniin meeqa ta'a? First meaniin kanarratti 2 daanaa 3 ta'a jechaadha. Second meaniin kanarratti 2 daanaa 5 ta'a jechaadha. Third meaniin kanarratti 2 daanaa 7 ta'a jechaadha. Fourth meaniin kanarratti 2 daanaa 9 ta'a jechuudha. Sanni dhumaa kan nuu kennameera waan ta'eef kanaaf first mean is 3, second mean is 5, third mean is 7, fourth mean is 9 jennaa jechuudha. Isaan kanaan maal jennaani? Means jenna. Maaliifi kanaaf kana gidduu jiru waan ta'eef sequensiin kun immoo arithmetikiidha waan ta'eef arithmetic mean jennaa jechuudha. Past national examination questions. Mee gaaffilee akkamiitu qormaata irratti dhiyaataa kana fakkaatanii ka jedhu waliin laalla jechaadha. If case term of a sequence is ak is equal to -1 the power of k into 2 minus k over 2k minus 1, what is its next term when k is even? Agartanii termii tokkoffaa nuu kennameet jira. Case termiin nuu kenname jechaadha. Case termiin keenya A keetu nuu kenname. AK jechuun -1 the power of k into 2 minus k divided by 2k minus 1. Termii ittaanu jechaan kuni 10 yoo ta'e kan ittaanu 11 jechaadha. Kun 9 taanaan kan ittaanu 12. Kun 6 taanaan kan ittaanu 7 ta'a jechaadha. Kanaafuu termii ittaanu kan nu gaafate AK plus 1 nu gaafate jechaadha. AK plus 1 jechuun iddoo k jirtu kana buusna jechaadha. -1 the power of k plus 1 times 2 minus bakka k jirtu k plus 1 buusudha. K plus 1 ishii kana irra bakka k jirtu 2 times k plus 1 minus 1 jechuudha. Ishii kana jechuun meeqa jechaadha? Kana addaan baasuu ni dandeenya. -1 the power of k times -1 the power of 1 jechuu ni dandeenya. Beezii wal fakkeeffannee kana walitti da'a waan ta'eef akkasiin ibsuu ni dandeessanii into 2 minus k minus 1 taate distribuute itti goona jechuudha. Divided by kana yoo ittiin baay'iftanii 2k plus 2 minus 1 ta'a jechaadha. Kanammoo yoo hojjenne maal ta'a? Kuni -1 the power of k dha. -1 the power. Ishiin kun -1. Negative the power of odd is always negative. Kanaaf -1 taati jechaadha. Ishii kun immoo as keessaa simplify gootanii negative k plus 1 taati jechaadha. Over inni jalaa maal ta'a? 2k plus 1 ta'a jechaadha.
2k plus 1 ta'a jechuudha. Asumaan isin akkasitti iddoo kanatti ilaalle asirraa ak plus 1 is equal to -1 the power of k. Ishiin kun negatiiva waan taateef ittiyyuu baay'isne maal arganna? K minus 1 arganna jechaadha. Kunoo negatiiva kanaayyuu ishee kana baay'ifne. Over 2k plus 1 dha jechaadha. 2k plus 1. Kana jechuun maal jechuudha? This is equal to ishii keen keenya immoo even nuun jedheetu jira. Evenidha. Keen evenidha. Negative the power of even 1 ta'a jechaadha. 1dha. Negative the power of even. Ishiin kuni k minus 1 over 2k. 2k plus 1dha jechaadha. Kanaaf tokko yoo baay'ifnu meeqa arganna? K minus 1 over 2k plus 1 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin kan keenya kam ta'a? Kanarra ka jirtu kana taati jechuudha. Arra ka jiru kan deebii ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa. Mee gaaffii lammaffaa kanas waliin ilaalla. Kan akkanaa hojjenneerra waan ta'eef gaaffii lammaffaa. What is 15th term of the sequence? Asirraa maal argachuu qabna? A1 maal akka taate beekuu qabna 3. Diin keenya meeqa taati? Kanarraa kana 7, kana 7 jechaadha. Diin keenya 7. AN keenya barbaaddanna dura. Maaliif? Formulaa general termii kan keenya barbaaduu qabna. General termii kan keenya 15th term isa 50ffaarra jiru waan ta'eef AN is equal to A1 plus N minus 1 times D jennaan jechuudha. Kanaaf A1 kan keenya 3dha. Ida'u N minus 1 times 7dha jechaadha. Kanaaf 3 plus 7n minus 7 ta'a jechuudha. Kanaaf kun meeqa ta'a? 7n minus 4. Inni kun maal keenya jechaadha? General termii keenya jechaadha. General termii argannaani A50 is equal to 7 times 50 minus 4 ta'a jechaadha. 7 times 50 jechuun 350 ta'a jechaadha. Hir'isuu 4ti. Kanaafuu 350 irraa 4 yoo hir'ifne 346 ta'a jechaadha. 346. Kanaaf deebii filannaa baarra ka jiru kan ta'a jechaadha. Baarra kun deebii sirrii ta'a jechuudha. Kan itti aanu gaaffii bara 2008 jechuudha. If AN as n start from 1 to infinity is arithmetic sequence such that first term is -5 and the fifth term is 15, then it is 11th term is equal to jedha. Kanaaf maal goona? Maaltu nu kennamee jira asirraa? A1 nu kennameeti jira. Meeqa? -5tu nu kenname and A5 nu kennameeti jira. Meeqatu nu kenname? 15tu nu kenname jechaadha. 15dha. Kanaaf 11th termii waan nu gaafateef maal gootu? D argachuu qabna jechaadha. D'n kan keenya A5 minus A1 divided by 5 minus 1. Ishum kana lamaan walirraa hir'isna jechuudha. Kanaafuu A5 jechuun 15dha. Hir'isuu A1 jechuun hir'isuu 5ti. Irra 4 ta'a jechaadha. Kun immoo 15tti 5 daanaa 20. 20 irra 4dha. 20 irra 4 jechuun meeqa jechuudha? 5 jechuudha. D'n kan keenya 5. D'n kan keenya 5 taanaan general termii first termii qabna, D qabna, general termii kanaa barbaanna jechaadha. Kanaafuu AN is equal to A1 plus N minus 1 times D bakka bubbuufanna jechaadha. Kuni A1 keenya -5dha. Ida'u N kan keenya generaalidha waan ta'eef hin qabnu tokko D kan keenya 5dha jechaadha. Kun meeqa generaalii barbaanne iddoo generaalii keenya ispeesifikaalii gochuu ni dandeenya waan ta'eef. -5 ida'u 5n -5 kun 5 kan baay'isuu kana 5n miidhaa kan baay'isuu kana -5dha jechaadha. Kanaafuu meeqa ta'e jechaadha?
5n minus 10 ta'e jecha. Therefore, ishiin kun maal keenya jechuudha? General termii keenya jechuudha. 11th termii jechuun A11 is equal to 5 times 11 minus 10 dha jechaadha. Kun immoo meeqa ta'e? 55 hir'isuu 10 ta'e. 55 irraa 10 yoo hir'ifne meeqa ta'a? 45. Kanaaf deebii barbaanna. Kuni 45 deebii isaatii jechuudha. Kanaaf akkasiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf mee waa'ee maalii barannee ka jedhuun keessas ni deebi'aa samarii. Arithmetic sequence is a sequence in which the difference between consecutive terms is the same. Kanaaf difference between consecutive terms the same yoo ta'e yookaan yoo wal fakkaate maal jennaani? Arithmetic sequence dha jennaan jechuudha. Kanaaf arithmetic sequence kan nuti jennuuni sequencein tokko yoo nuu kennu first termii, second termii, third termii, fourth termii yoo akkatti nuu kenneetti fufa jedhe arithmetic ta'uudhaafi A2 minus A1 is the same as A3 minus A2 is the same as A4 minus A3 the same as isaan kuni wal fakkaachuu qabu jechaadha. Inni itti aanu immoo innis termii barannee jirra. Innis termii jechuun termii tokkoffaa yoo beekne, termii lammaffaa yoo beekne, termii barbaade yoo nu gaafate general termii dura argannee erga general termii keenya argannee bakka kanaa buusnee deebii sirrii argachuu ni dandeenya jechaadha. First termii fakkeenyaaf 5 nuu kenne diin keenya 6 taanaan what is 100 terminal jechuu danda'a jechuudha. Hunduma isaa akkatti tartiibessuurra foormulaa keenya qofa fayyadamnee A100 jechuuni maal jechuudha? A1 plus 99D yoo jenne A1 if D argannaan isa kana argachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf kana barannee jirra jechuudha. Sirriitti yaadachuu qabdu jechuudha. So our next topic is part 3 geometric sequence. Kan jedhu ni baranna. Geometric sequence keenya baranna. So video kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniif akka qooddan jennaa isatti dhufu kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf xumurre.